Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekaa Bakkam Naguma baga nagaan jiraattan isin jira. Nageenyi kiyya bakka isin jirtan hundatti isin bira naaf geessu isin jira. Kaasaa special neetii kana namoonni fayyadamaa jirtan update ta'ee jira jechuudha. Kan inni irratti dalagaa jiru 3.6 ta'uu beeka. Isa kana irratti dalagaa jira update godhan jechuudha yeroo yerootti. Wi-Fi namaa bira irratti jechuudha. Wi-Fi namaatiin yoo inni online kan isin hin banne ta'e warri fayyadamaa jirtanii yookaan tokko yeroo update ta'e kan namoota baay'ee irratti dhaabbata. Kanaafi Wi-Fi namaa bira deemtanii Play Store irraan buuftan ulaa hubadhaa. Play Store irraa miti. Yoo Play Store irraa update gootanii koodii keessaniin wal simachuu dhabuudha danda'a. Yoo inni wal simachuu dide isiniif sirreessuu hin danda'a. Osoo natti hin himiin garuu achumatti sirreeffachuu dandeessanii sarara sadi kan cuqaastanii update kan jettu kana akkana cuqaastan jechuudha. Sana booda no update kan jiru kanas ni finnaan jechuudha. Update kan godhamu hin jiru godheeti jira jechuudha. Update godheesiniif godheetiin jira. Appiin kun akkuma beektanuu Zoomii fi laayivii TikTokii wantumni inni hin didu hin jiru jechuudha. Hundumaa dalagaa. Kanaafuu update godhanii jiranii namoonni yoo isin irratti dhaabatee jiraate update godhaa isinis jechuudha Wi-Fi namaatiin. Yoo immoo isiniif dalagaa jiraate jechuudha. Wi-Fi dhuma shabakuma kanaatiin jechuudha. Sarara sadi cuqaastanii update online kan jettu kana cuqaastanii ennaan update isiniif godha jechuudha. Sirriitti dalagaatiin jira. Akkuma beektanuu asirratti jechuudha. Kaasaa STC tokkoof lama qaba. Isa gara gadii gadaanu kana kaasaa STC free special net ka jedhu isa gara gadii kana irratti dalagaa jira jechuudha. Mobaayilii reyaala 60 sin dalagaa, jawwii sin dalagaa, zeenillee inni dalagaa akkuma sana jechuudha. Anamma STC dha kan keessaa qabu jechuudha. STC irratti naaf dalagaatiin jira jechuudha. Anamma kun akkuma argitan connected jedheetiin jira jechuudha. Turu yeroo update godhan kana keessatti sistema isaa jabeessaniiti kan update godhanu. Kanaafi si'eenyallee dalagaa ni dabala jechuudha. Namoonni koodii qabdan akkasitti fayyadamuu dandeessanii namoonni immoo hin qabne haaraa fudhachuu barbaadan koodiin na bira jira jechuudha. Lakkoofsi kiyyaa isa asirratti argitan kana jechuudha. Isaan naquunnamuu dandeessanii duwwaa 5 kirrii 40 jechuudha. Karaa waastaappiitiin naquunnamaa namoonni koodii fudhachuu barbaadan bixaaqaa sawaadhaan bixaaqaa sawaa reyaala 20tiin jechuudha. Koodii yuuzarneem isaa walitti isiniif erguu nan danda'a akkuma beektan jechuudha. Aappii kanaa kan argattan Play Store keessaa kaasaa special net jettaniitti barreessitanii buufattanii yookaan descriptionii viidiyoo haaraa kana jala isiniif hin kaa'a achi buufadha.